Sagantaan ashaaraa magariisaa hojii misooma biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuu kan Itoophiyaan jijjiirama qilleensaa ittisuuf lafa manca'e deebistee misoomsuu fi biyya magariisa dhaloota dhufuuf dhaalchisuuf geggeessaa jirtudha. Sagantaa kanaanis biyyattii keessatti biqiltuun biiliyoonaan lakkaa'aman dhaabamuun bu'aa qabatamaan argamaa jira. Bara kanas akka biyyaatti biqiltuu biiliyoona 8 akka magaalaa Finfinneetti ammoo biqiltuu miiliyoona 6 dhaabuuf karoorfamee xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa jira. Hooggantoonnii fi hojjettoonni biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee sadarkaan jiranis kutaa magaalaa Boolee paarkii Boolee Bulbulaatti biqiltuu dhaabaniiru. Saganticha irratti argamuun ergaa kan dabarsan kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraa Rabbaay sagantaan ashaaraa magariisaa Itoophiyaan hojiirra oolchaa jirtu rakkoo jijjiirama qilleensaa ittisuu hin gamatti nyaataan of danda'u keessatti shoora olaanaa qabaachuu himan. Akka biiroo isaaniitti gahee isaanirraa eegamu baachuuf qooda fudhattoota damee indaastirii hirmaachisuun biqiltuu 3,500 paarkii indaastirii Boolee Bulbulaa keessatti dhaabuu himaniiru. ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ኢንዱስትሪያሊስቶችን akka biiroo misooma indaastariitti qooda fudhattoota damee indaastarii itti gaafatamtoota waajjira misoomaa indaastarii kutaa magaalotaa hojjettoota waliin ta'uun kutaa magaalaa Boolee paarkii Bulbulaatti sagantaa ashaaraa magariisaan akka dhaabbata keenyaatti karoora nuuf kenname ol milkeessuuf biqiltuu 3,500 dhaabaa jirra. Hojiin misooma ashaaraa magariisaa uwwisa bosonaa dabaluun cinaatti rakkoo faalama qilleensaa indaastiriiwwaniin dhufan ittisuu keessatti shoora olaanaa kan qabu ta'us obbo Jaanxiraar himaniiru. ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው እንደሚታወቀው akkuma beekamu indaastariin maanufaakcharingii adeemsa oomishaa isaa keessatti keemikaalonni boba'aa akka waliigalaatti anniisaan isaan fayyadaman balfa dhangala'aa fi qilleensaa qaba. Kana madaalawaa taasisuuf biqiltuu dhaabuun ni fayyada. Akka magaalaa Finfinneetti qofa osoo hin taane akka biyyaatti uwwisa magariisummaa keenya ol dabala. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Boolee obbo Adfiraas Korraa karoora sagantaa ashaaraa magariisaa akka magaalaa fi akka kutaa magaalaa isaaniitti qabame milkeessuuf dhaabbilee garaagaraa waliin tumsaan hojjechaa jiraachuu kaasaniiru. ቦሌ ክፍለ ከተማ እንግዲህ akka kutaa magaalaa Booleetti karoorri biqiltuu dhaabuu nuuf kenname gara miiliyoona 2tti kan siqudha. Boolla biqiltuu kana dhaabuudhaaf barbaachisuus qopheessineerra. Dabalataan ammoo qooda fudhattootaa fi dhaabbilee magaalaa keenya waliin ta'uudhaan isaan biqiltuu fiduudhaan ashaaraa keenya kaa'atii jirra. Namoonni sagantaa dhaabbii biqiltuu kana irratti argamuun biqiltuu dhaabanis biqiltuu dhaabanii deebi'uun qofti galma yaadame hin milkeessu waan ta'eef yeroo yeroon deddeebi'anii kan kunuunsan ta'uu himaniiru. Gara boodaatti bishaan giddu karraa meessinee si kaysin sirriitti toltu godhuu jenne. Manaanii asitti dhiyaanna biqiltuu bishaan baasuu dhaabuu waan akka horii keessa lixu irraa eeguu kana danda'an. ቤት ህፃን ልጆችን biqiltoonni akkuma mana daa'ima kunuunsinu kunuunfamuu qabu. Kanaaf nutis dhaabnee deemuu qofa osoo hin taane yeroo yeroon dhufnee biqiltuu dhaabne kana ni kunuunsina. Hawaasnis miirri abbummaatti dhagahamuu qaba. Dhaabnee deemuu duwwaa hin ta'in dhufneet akka guddatee fi akka goggedaallee hin deddeebina jechuudha. Kuni handuraatii miti gizee iddoodhaan dhaabnee biqiltuu kana dhaabnee deemuu duwwaan homaa xiqqoo hin qabu jechuudha. Gargaarsa goonaaf bishaan obaasna hin guddifan akka daa'ima keenyaatti.